Hoduu hammee dhiibbaa hawaasni karaa miidiyaa hawaasaatiin geggeesse wal qabatee faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa badhaasa Artiist Andu'aalem Gosaaf kennee ture haqee dhiifamas gaafateera. Faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa sagantaa badhaasa Hacaaluu Hundeessaa marsaa arfaffaatti bana geggeeffame irratti Artiistii Andu'aalem Gosaaf badhaasa kennuusaa dogoggora ta'uu ibsuun badhaasicha haquu beeksiseera. Du'a kaadhima isaa shamarree Qananii Addunyaa wal qabatee shakkamaa ta'ee ji'oota 3f hidhaatti erga tureen booda wabiidhaan kan gadhiifame Artiistii Andu'aalem Gosaa tibbana badhaasa Hacaaluu Hundeessaa badhaafamuu isaa hordofee miidiyaan hawaasaa irratti mormiin geggeeffamaa ture. Keessattuu sagantaa badhaasichaa booda suurawwan miidhamaa Qananii Addunyaa argisiisan bal'inaan qoodamuun hordofee faawundeeshiniin badhaasa artistichaaf kenne kana akka haqu duula mormii miidiyaa hawaasaa geggeeffamee tureera. Sana hordofee faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa ibsa har'a baaseen badhaasicha duraas dhimmicha hordofaa turuu fi xalayyaa seera qabeessa kutaa qorannoo dhimmicha qabatee tureera. Argame irratti hundaa'uun kan laatame ta'uu ibseera. Haa ta'u malee badhaasa hordofee eeruu fi yaada uummataa irraa arganne irratti hundaa'uun murteen keenya dogoggora akka ture boordiin faawundeeshinichaa mirkanaa'e jedhe. Dogoggora mul'atee fi uummata dhiifama gaafachuun badhaasni Artiistii Andu'aalem Gosaaf kenname ture haqamuu ibseera. Itti dabaluun faawundeeshinichi qaamolee mirga namaa sarban yookaan haqa dabsan akka hin dhaabanne ibseera. Egaa obboloota koo nagaa waaqayyo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii annagaadha rabbi naa galatu. Barruu kana kanan isiniif dubbise faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa sababni inni dhaabachuusaa akkuma beektanii Hacaaluun waggaa 5 bara kanaa jechuudha kan inni dachee Oromiyaarraa qaama hin beekamneen kan inni wareegamee jiru akkasuma immoo dhalootatti itti fufee Haqi Hacaaluu akka barbaadamuu fi dhaabanni kun qopheeffamee artistoonni Oromoo kan itti jajjabeeffamanii fi hojii isaanii achi keessatti filamee akka sadarkaa isaanitti namoonni tokkoffaa ba'anii waggaadhaan itti fufanii akka badhaafamanii fi achumaan illee haqa Hacaaluu akka dagatamee hin hafnee fi ittiin barbaaduudhaaf kan dhaabate yeroo ta'u yeroo ammaa kanatti obboleessa keenya Andu'aalem Gosaa kaadhima isaa yookaas immoo jaalallee isaatti shakkamee akka inni mana murtiirra ture hundumti keenya iyyuu hin beekna jechuudha. Erga inni mana murtiitti ba'ee mirga wabiitiin gara jireenya isaa yookaas immoo gara qeesaatti erga deebi'een booddee hawaasa miidiyaa hawaasaa yookiis immoo karaadhuma tiiktaakii jaalallee isaa kan taate Qananii Addunyaatiin karaa tiiktaakiitiin suurri miidhama ishii yookiis immoo reebichi kan irratti raawwatame mul'isu kan ishiin miidhamte erga gadi ba'ee uummanni muufii guddaa keessa seenee micayyoon kun yoo inni iyyuu kan hin ajjeefne ta'ee sababa du'uu ishiitii hin beeka waan ta'eef isa wajjin galtii waan ta'eef rakkina ishii beekuu danda'a waan ta'eef nutti himuutii qabaa yookaan uummataaf ifa ta'uu qabaa akkamitti akka ba'ee abbaa ishiitillee micayyoon keenya duuteerti haqni ishiitis nuuf hin argamne immoo ragaan argames maal akka ta'e wanti nuu ibsame hin jiru jedhanii erga inni ba'ee muufii guddaa dubbatanii turanii sanaan wal qabsiisee bilbilli ishii poolisii harka akka turedha jechuudha kan dubbatamaati jiru. Ani ofii kootii bira jiraadhee hin beeku garuu odeeffannoo akkan qabutti laayivii irratti illee namoota isaanitti dhiyaatna jedhanii kan dubbatan akkan hordofetti bilbilli poolisii harka akka ture kan miidhama ishii illee mul'isu akka haqamee ture achi keessa haa ta'uyyuu malee yeroo hamma kanatti teekinooloojiin baay'atee jira waan ta'eef bilbilli erga harka maatiitti deebi'ee wanti ittiin namni kun obboleessi kun ittiin himatamu hin jiru erga jedhamee gara maatii ishiitti bilbilli kun deebi'amee karaa teekinooloojiitiin bilbila keessa wantoota haqame hunduma isaayyuu deebisanii
deebisanii arguu danda'aniiru jechuudha. Bilbila ishii keessatti ammallee akka jedhamaa jirutti viidiyoon yeroo ishiin dubbachaati otoo lubbuu ishii hin darbin dura yeroo tokko tokko kan ishiin yaadannoodha bilbila ishii keessatti sagalee ishiiti viidiyoo waraabaa kan ishiin ol kaawwattellee akka jiru dhugaan kun hin ba'u karaa seera qabeessanii qaamni dhugaa kana gargaaru yookiis immoo baasisu ittiin dhiyaatu yoo ta'e ummataaf jechuudha hawaasaaf karaa miidiyaatiin suura ishii viidiyoo ishii wantoonni garagaraa inni caalu inni kanafe akka baafamu dubbachaatii jiru jechuudha namoonni ishii yookiis immoo maatii isaaniitti kan hiiqanii akkasumallee hiriyoonni isaaniillee kan sodaanne maal kan jedhanii dubbachaa jiru jechuudha viidiyoo isaa sagalee isaanirraa isiniif dhiyeessuutiin nan danda'a jechuudha. Kanaaf iyyuu yeroo hammaa kanatti badhaasichi obboleessa keenyarraa haqamee yookiis immoo fuudhamee jira. Obboleettii keenya immoo Waaqayyo dhugaa ishee haa baasu. Obboleessa keenyas nuti hin beennu abbaan dhugaa Waaqayyoodha. Inni shakkame malee hin ajjeesee jechaatii hin jiru jechuudha. Uummanni dhugaan haa ba'u. Obboleettiin keenya akkamitti akka duute jedhamaatii kan jirudha malee obboleessa keenyatti akkas godhee jedhamee wanti jibbaan irratti deebsifamaa jiru hin jiru. Otoo hinnis kan miidhamu ta'e sabni Oromoo isaan lamaaniyyuu ija mirgaa fi ija bitaati waan ta'eef iyyuu gara baasee ilaalu otoo isas ta'e inuma dubbataa fi namni hundumtiyyuu immoo obboleettii qabaa haadha qabaa haadha manaa qabaa borutti immoo kan hin qabnellee dhala godhachuuti danda'a ilmoo dubaraa har'a maaltu na dhibee nan galchu jennee yoo kan dhiisnu ta'e borutti mana keenya seenuuti danda'a jechuudha. Cubbuu jechuun wanta namni tokko hin goone yoo fuudhanii irra kaan cubbuu ta'uuti danda'a garuuti akkamitti duutee dhugaa ishee aba'uu ofiidhanis yoo of ajjeestee akkamitti jedhame dhugaa nama dubbatachuu hin dandeenye warra dubbatachuu hin dandeenye hiyyeessotaaf yoo dubbatanii isa kana huumatu jaalata isiniin jedha obboloota koo hamma viidiyoo biraatiin walitti deemanitti nagaannaa turaa jechuuti nan barbaada. Waaqayyo dhugaan isaan lamaaniyyuu haa baasu. Obboleessa keenyas dhugaasaa Waaqayyo harka jira obboleettii keenyas immoo Waaqayyo harka jira. Waaqayyo garuu ofiisaatti gadi bu'ee hin dubbatu. Namoonni hedduun dhugaan ofiisaatiif iyyuu dubbata namni hin barbaachisu dubbachuun Waaqayyo haa falmu waan akkasii jedhu Waaqayyo kan inni falmuu danda'u kan ittiin dhugaa baasuu danda'u ofiisaatti samiirra gadi bu'ee otoo hin taane nama biyya lafaarra jiru kanaani kan dhugaa baasu jechuudha. Ati amma fakkeenyaaf hani ati namni tokko otoo nu biratti rukutamuu isaa arginu Waaqayyo dhugaa isaa baasu jennee yoo callisne dhugaa sun nurraa barbaadama jechuudha malee Waaqayyo gadi bu'ee wanti inni godhu hin jiru numaan jechuudha kan inni dhugaa baasu. Kanaaf iyyuu akka sanatti yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Jibba Andu'aalemis kan qananis namni hin qaba jedhee yaaduun jiru dhugaaf dhaabachuun immoo bakka dhugaatti wal deeggaruun immoo aadaa keenya haa ta'u uumaan keenyas karaa hundumaaniyyuu sammuun keenyallee isa kana nuuf eeyyama isiniin jechuu barbaada. Dogoggorri yoo jiraate na of kalchaa isiniin jedha obboloota koo.